Waiko, 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 isatti kosani. Waike, 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 Jesus fanisani. Waikenya, 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 Jesus awalani. Waikeetiif Jesus kan salphate otoo beekuu wallaalaa fakkaate eenyuuf jedhee gindilleecha baate gara Golgoota irratti rakkate ba'aa keenya baate. Waayikoo, waayikoo, waayikoo isatti qoosanii. Waayikee, waayikee, waayikee Jesus fannisanii. Waayikenya, waayikenya, waayikenya Jesus awwaalanii. Yoo dandeessee fannoorraa obbuusee du'a jalaa lubbuu kee hambisee jechuun itti qoosaan fariisonni hin callisee yoom dubbaate inni jedhee hin beekanii. Waayikoo, waayikoo, waayikoo isatti qoosanii. Waayikee, waayikee, waayikee Jesus fannisanii. Waayikenya, waayikenya, waayikenya Jesus awwaalanii. Gooftaa Yesuus yakka maalii godheeti fannisanii hattoota gidduutti barbaadanii yakkarraa dhabnaanii sobaan dhugaa irratti bahanii isa hammeessanii. Waayikoo, waayikoo, waayikoo isatti qoosanii. Waayikee, waayikee, waayikee Jesus fannisanii. Waayikenya, waayikenya, waayikenya Jesus awwaalanii. Fannoorratti yommuu ta'e qoosanii jedhee inni isaan hin beekanii. Jaalalli isaa baay'ee nu baay'ate lubbuu isaatii Yesuus nu jaallate du'aa nu oolfate. Waayikoo, waayikoo, waayikoo isatti qoosanii. Waayikee, waayikee, waayikee Jesus fannisanii. Waayikenya, waayikenya, waayikenya Jesus awwaalanii.